galata hara waaqayyoof laanna Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtantti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu anis nagaan jira galanni fulfinni waaqayyoon badin jechaadha. Egaa oduu gaddaa yookiin gadda baay'isuu kanneessa ta'e tokko guyyaa har'aa qabannee karaa keessan dhufneedha. Mucaan asirratti argitan kuni maqaan isaa eyobee kebeda jedhama dhalataa Dabra Birhaaniti jechaadha. Harmee isaa gaan jedhaan ajjeesee baqatee qabame jechaadha. Gaafa qabamu kana harmee tana akkamitti akka inni ajjeese hime jechaadha. Harmee kan ajjeesetti mataa ishii bakka biraatitti awwaalee reeffi ishii kuusiriirra gadi lafatti dhiini cobee lafatti goggoydeetti jechaadha. Barri itti cufamee guyyaa 10 gahee haati kun mana kireeffattee keessa osoo jiraachaa jirtu warri ollaa duratti ishiirra waa liqeeffatan ishiitti dhufan ishii dhawaa kennan waa walirraa fudhatan dhufanii barri ishii kun cufaa ta'e yeroo baay'ee maaltu ta'ee sadeemte jedhanii too gara dhaban bilbilas dawwalanii fi argachuu hin dandeenye jechaadha. Harmee kana guyyaa 10 booddee garuu barrii cabsanii mana sana gaafa seenan harmeen kokkolfituun harmeen haati firaa kuni waan eeggamne waan isaan yaadnetu isaan mudate jechaadha. Yeroo dhufanii ol seenan harmeen kun reeffi ishee gadi lafatti kufee jira siriirra. Morma immoo iddoo biraatti barbaadamee poolisiin dhufee poolisiin morma ishii mana keessa barbaadee bakka biraatti argee walitti fuudhanii reeffa ishee kana harmee kana guyyaa 10 booddeedha kan awwaalanii. Enna akkuma beekamu mucaa ishee kana barbaadanii kan qabame Finfinnee achi Dabra Birhaan irraa baqatee magaalaa Finfinnee harmee akka hoosaa bira jira jechaadha. Akka hoosaa bira gaafa jiru kana kan ajaa'ibe haa ittiin himumoo akkamii zim jedheetuma ta'a waan godhee dhufe kana. Kazaama poolisiin gaafa qabu maal jedhe seetanii maaf kana goote jennaanii ani dhaabbata illuminaati yookiin dhaabbata 66 keessan jira. Birriin argadhaa waan ishee harmee koon ajjeese mallaqa argadhaa warqeen argadhaa biliyeenaran ta'a abbaa manaan ta'a abbaa baankiin ta'a waa maraa kiyya ta'a waan ta'eef akkan ajjeesu dirqame jedhe jechaadha. Sodaa tokko malee yookiin naatoo tokko malee rurru tokko malee jechaadha mucaan daa'imni kuni. Egaa kan nama gaddisiisu qabeenya biyya lafaa jechaaf qabeenya biyya lafaa duuka kaachuun seexana duuka kaachuun mana waaqayyoo keessaa baguu fagaachuun jechaadha. Dhumni isaa hin miidhagu. Mee ilaalaa mucaa kana umrii kana mana hidhaatitti darbame amma kala saada isaati sadhabee birrii abdatee tiniin haadha isaa ajjeessan isin argatu jireenyi isaa dukkanaa jechaadha. Laala ana sirratti wanni asinii dhaamu tokko akkuma riippaabilika Itoophiyaatti haadha duute kana waaqayyo nu lubbuu isaanii nuuf amaaru baay'ee nama gaddisiifti. Dhala ofiitiin ajjeefamu baay'ee sila ilmi haadha gize isheen dadhabde kan ishii xooru gize isheen dadhabde kan ishii jajjabeessu kan itti boqattuudha malee kan ajjeesu miti jechaadha dhalli kee sila. Garuu wanni godhan hin jiru barrichi bara dhumaatii bara fookkee jedhasanii waaqayyo lubbuu harmee kanaa nuuf amaaru. Mucichallee karaatti nu haa deebisu wanni jedhan maaltu jira dhaloota badee jiru dhaloota akka isaa mallaqaa jedhee maatii ofii ajjeesu mallaqaa jedhee riyaa ofii dabarsee ajjeesu mallaqaa jedhee haadha manaa ofii ajjeesu mallaqa biyya lafaatii jedhee firoota ajjeesu. Dhuguma sinitti yoo ta'e garee dhaabbata 66 san keessa warri jirtan keessa bahaa gizeedha keessa bahaati. Gara mana waaqayyoo deebi'a gara manantaa deebi'a tsilootii godhadhaa kadhannaatti deebi'a addunyaadha seexanaan sagadina seexana mallatteessite taanaan seexanni haga lubbuu namaa si balleessisee haga dhuma irra akka of balleessitu si godha jechaadha. Kanaafuu warri dhaabbata seexanaa san keessa jirtan keessa baha. Amma namoonni Itoophiyaa keenya keessatti akka waan guddaa ta'e hojjetanii birriin 500 kuma 500 miliyoona 5 kennu maasi fayyada seexanaa hojii seexanaatiin argamu tokko indi seexanaa mallatteessita waan ta'e qorichoota tokko qaama kee keessatti go'anii adeemsa kee keessa arraba kee si uruu funyaan kee ni urama bakka waa hedduu akka arraba kee kana hulaan keessa baa fuula kee kana niqisaata biraa sitti godhanii adeemsa keessa jijjiiramaa deemta jechaadha. Ati mallaqa guyyaa san argattu ilaalin fuuldura keetiif yaadi boruu keetiif yaadi boruu akkaman ta'a jedhi yaadi. Dhaloonni keenya karaarra maqxaniittu waaqa irraaffattaniittu boruu keenya irraaffanneerra har'a malee jechaadha. Har'uma jiraannatti jira namni obboleetti keenya takka miidiyaa irratti dhagalee ishii dhaggeeffadhe. ከዳህነት ጋር መሞት አልፈልግም ዳህነት ራሱ ገሃነም ነው ጀቴ hiyyummaa wajjin du'uun barbaadu hiyyummaan iyyuu
mataan isaatu si oolidha. Kanaafuu si oolii gala jedhee sodaadhe hinaafuu dhaabbata 66tti nagalmeessa jettee dubbatti obboleettiin kun jechaadha miidiyaa irratti. Dhaggeeffadhe sila maal ta'aa jirra. Bishira Itoophiyaa maalitti deema jirti jedha. Nama hundi isaanii yoo beeksisan arga magaalaa seexanaa jedhaniitti nin irraa haasa'anii seexanni addabaabaayii irratti dhaqxee sagaddaa fi mallatteessitee seexana mallatteessite taanaan jireenyi kee badeera beeki. Namas balleessita ofiifis baddamasta macarrashaa. Namoota tokko of ajjeesan argina yeroo baay'ee biyya keenya keessatti. Namoonni akkasitti dafanii magaalaa guddoo Finfinnee keessa odoo jiraatan jiruu gaarii osoo jiraatan namoonni of ajjeesan namoota dhaabbaticha keessa jiranidha. Dhaabbaticha keessa jiran gaafa jedhu seexanni godhi jettiin itti galtee nafa keessa seexana mallatteessitee diduu immoo hin dandeettu. Hojii seexana hojjetta jechaadha biyya lafarraa jirtutti. Gaafa duute bakka. Kanu birrii boru darbu homaayyuu si fayyadu bileenara feete taatayyuu inde mucaan kun amma haadhasa ajjeese haadha isa deette haadha ji'a 9 garaatti isa baattee jettee isa fidde maali garuu dhaloonni akkamii keessa jirra yaa rabbati Itoophiyaadhaaf nu araarami yaa rabbati nagaa nu buusi iyyaa kana yaa hizbii keenya gara waaqayyoo iyyaa kuwaan qalbii miti dhugaa araara nu buusiidha waaqatti iyyaa xiqqaa guddaan boo'aa inde Itoophiyaa keessatti bar Abuna Gibra Manfas Quddus haati isaaf abbaan isaa tsilooti godhaa turan ilma argachuudhaaf jechaadha. Gaafa kadhatan maal jedhanii qulqulluu Sillaasee fuuldura dhaabatanii ilma nuuf kenni ilma siif abboomamu ilma siif sagadu ilma si kabaju ilma nu kabaju nu kenni yookaan garuu bishaan ta'eena keessatti haafu malee naan kennin ilma jallataa ta'e jettee kadhatte jechaadha. Akkuma isa waaqayyoon ilma qajeelaa kenneef harmee sana. Kanaafuu nullee dhaloota keenyaafillee haa tsilooti goonu dubartoonni gaa'ilan godhatin tsilooti godhadhaa gaa'ila keessatti seenaa dhiironni gaa'ilan godhatin tsilooti godhadhaa gaa'ila keessatti seenaa waaqa keessan kadhadhaa jireenya koonaa bilcheessi jireenya koonaa miidhassi kifuun harraafa keessi ilma qajeela naaf kenni jedha waaqa keessan kadhadhaa dhuga walma fuudhanii wal akka horii waliin ciisu bichaan laalinaa gara waaqayyoo deebi'a dhaloonni karaarraa maqeera dhaloonni mileenaraan lakkaamu waaqa dhiisee addunyaa dhabbitameera dhaloonni mileenaraan lakkaamu kara amantaa dhiisee kara addunyaa kara seexanaa kara illuminaatitti badee jira ijoolleen keenya Itoophiyaa baarsaantiin 100 keessaa baarsaantiin 50 dhaabbaticha keessa jiru laal soorummaa karaa salphaatiin jedhanii qabeenya biyya lafaa burugatanii deemanii jedhanii waaqa walitti bu'aa jiru. Sila maal taanare ijoollee keenya qasiraa hojjetadha waan humna keessanii waan waaqayyoo ganama siif kennin dhabdu. Jireenya kee gaaris ta'u badaas ta'u kama jirtu sanitti galata jedhe waaqayyoon si baay'isuu danda'a si milkeessuu danda'a eebba mana kee seenuu danda'a waan garuu seexanaan mana kee seeni sina seexanni gaafa mana keessan seeni kinu akkanatti haadha keessan akka balleessitan nama jaallattan akka balleessitan abbaa keessan akka balleessitan obbolaa keessan akka balleessitan sin ejeja gaafa balleessitan garuu sinisitti qabeenyi isaaniin jiraattan laala dhumni keessan eessa ta'a gara hidhaa keessa turte umrii aga lubbuun jirtu mana hidhaa keessa turte hidhaa keessa gaafa duute immoo fuudhanii gara boolla achi eessa reeta gara si oolii kana yaadame har'a bichaa ma jiraachuu yaaddanii inde hinuma hojjenna odoo birriin hojjijjiiramni birriidhaan dhufe nuti amma ijoolleen gola namaa jiru kana dhuga hinuma hojjenna garuu jijjiiramoo hin agarru umrii keenya ximmaxxi goota nuti biyya raba dhuga sila sa'aatii maatii keenya hojii bashannanu sila sa'aatii fira keenya hojii uffannee deemnu sila sa'aatii sargii deemnu sila sa'aatii du'a deemnu sila sa'aatii adda addaa bakkee bashannanaa bakkee gaarii bakkee gammachuu bakkee gaddaa gosa wajjiin fira wajjiin deemnu biyya namaatti kun turf jennee kushiinaa arabaa keessa dhaabanna osoo hin milkaa'an ta'e osoo akka hojiitiin hin milkaa'a ta'e dhalli namaa nuyi warra dubartoota biyya arabaa kanatu milkaa'a jechaadha. Hin hojjenna garuu birriin hin jiru umriin keenyas hin jiru. Laala garuu dhiyoomaa miti waaqayyoon nu sirreessa guyyaa tokko jireenya keenya nu eebbisa jenneetuma abdiidhaan teenna malee akkuma sannullee bargallee dhaabbatichatti of gannee birrii fudhannee jiraachuun dadhabnu garuu Itoophiyaa keessatti taatteen dhaabbatichaa maali jettanii yaaddanii dhaabbatichi kun hojii seexanaa biyya keenya keessatti babal'isaa jira. Mootummaan illee waan akkasii waan eeyyameef ani hin beeku dhaabbata kana Itoophiyaa keessa ari'anii ani hawwii kooti maaliif dhaloota dogoggorsaa jira dhaloonni birrii ilaalee badaa jira dhaloota meeqa dhabaa jirra dargaggeessa meeqa dhabaa jirra dargaggeetti meeqa dhabaa jirra haadhota meeqa dhabaa jirra obbolaa meeqa dhabaa jirra jechaadha sababa dhaabbata kana kanaafuu adaraa keessan dhaabbatichatti hin galina humna keessaniin dhakaa buucaa jiraadha bakka
Finfinnee keessatti hojii hin dhabdani. Hojii qulqulleessaa, daandii qulqulleessaa, dhakaa falaxxanii gimbii warra ijaaruu bulukeetti baachuu fi hin dadhabdan. Makiinarraa mi'a buusuu hin dadhabdan. Waa akkasii hojjetadhaa jiru teessan jiraadha mana baashii duniyaa bor darbu jettanii waaqanillee walitti hin bu'inaa. Qabeenya biyya lafaa bor gattanii biraa deemtanii jecha. Sissoo baseexanni isin fakkeessee too akka isin namoota jaallattan balleessitan akka isin karaarraa maqxasin godha seexanni. Seexana mallatteessiti taanaan seexanni akka barbaadeessiti taphataa jechuudha. Gabaawwatti. Kanaafuu ijoolleen keenya baay'een hojii seexanaatiin miidhamaa jirtan, seexana faana badaa jirtan of yaadadhaa. Maalirra jirra jedhaa. Maal gochaa jirra jedhaa. Nu maal keessa jirra jedhaa. Jireenyi keenya maal keessa jira jedhaa. Yaada calliftaniituma akkuma isinitti dhufeen yookiin akkuma jechi namni jedhu argitaniin karaarra maqinaa dhugaa. Ijoollee baay'ee namni sababa kanaan bakka. Ana akka ijoolleen keenya badan hin fedhu. Badiisi kana caalee immoo hin jiru. Amma yeroo qabne itti qabne ilaalmee ilaala ijoollee keenya Itoophiyaa keessa jira. Parsantii 100 keessa. Parsantii 100 keessa parsantii 50 yoo badu dhaloonni. Waan maal nuun jedha. Itoophiyaan biyya qulqullootati. Itoophiyaan biyya ergamootati. Beekuu qabdan. Calliftaniitiin bakkuma argitanitti of hin gatinaa. Calliftaniituma bakka qulqullina hin qabne hin dhaabatinaa. Bakka miliqii daandirraa sin balleessu hin dhaabatinaa. Maal waaqayyotti deebi'aa dhaloota keenya. Hundi keessuu mana amantaa deebi'a.